uumamni kun sadii jedhan tokko uumama gartee kanuma gartee cubbuu takkan dalayne nilleen dalagu filleen ta'u san malaa'ikoota rabbi subhanahu wa ta'ala gartee laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun warra rabbiin jeen warra akkasiin godhu jechuus hin dandeenyu gartee isaan waan rabbi ajaje malee ibaadaa rabbi ajaja rabbi malee hin dalagan. Inni lammaffaan ilma namaa kana kan cubbuus dalagu kan namaas ajjeesu ka toobatu ana feete ka maasiyaa dalagu ni tooban. Inni sadaffaadha ibliis jedhan kana beeytanii miti inni haraam nama dalaysisu malee yoo dogoggoruma nama dalaysa yoo dalageesi fiifis nama dalaysees hin toobatu jarana toobadhaati gama rabbii deebi'aati osoo gartee rabbi subhanahu wa ta'ala sakaratul mawti sinittin finne kharmaa sin jedha sagantaa bareeddu tan nu godhuuf abaasa biraddiin galatooma warri gaantee hanqa ammaa sheer gootanis gartee rabbi subhanahu wa ta'ala mizana sanar raisini akhaw sagantaan tun ta'ittifam fufamtu rabbi subhanahu wa ta'ala nu haa godhu tan tanarra caaltu sheekan gartee hedduu raqamna rabbi subhanahu wa ta'ala nu hafidu umrii teessa rabbi sin haa dheereessu warra rabbi jecha wal jaalatu rabbi subhanahu wa ta'ala nu haa godhu ganda keenya ni jaalanna oromoo teenya ni jaalanna biyya teenya ni jaalanna mootummaallee hin jaalanna gaafa nu tole watak keenya mootummaan akka feetaatus abiyyi filtuus filubaattus muummee ministeeraati oromoo akka feetaatus gartee seerri kanuma isaa bulchu jira Itoophiyaan addunyaa keetti beeytu isuma gaafa rabbiin sii kana keessarra caalu takka isuma kana ka caalu rabbiin nu godhe waa takka abiyyiin ummata kana rabbiin ummata gartee qushaasha kana rabbiin yoo isin gartee diddan ummata isin caaluun fite jedhe barbadeesse abiyyiin ummata kana dhiiseeti bar muka jaaru jira ummata generation biraarra dalagu jira. Nabi Muhammadis gaafa Taa'if gartee malaayikaan gaaraa itti dhufte waliin rukunnaa maal barbaadda Nabi Muhammad ummata kana si godhe himadhu jannaan lakki jedheen duyda isaanii keessa generationa hortee rabbiin gabbartu barbaadaa jedhe sana anaa fi atii fi ummata arabaa karra jiru kanaani silaa gaafa dhabamsiise isa jirtii miti keenya kanaas rabbi subhanahu wa ta'ala nuuf haa qaceelchu wallaalaa keenya miskiina keenya ifeegaa iftiisa oromumarraa ifeegaa biyya gartee arabaa tana keessa gaafa jirtan bakkuma jirtanitti ummatuma keetirraa ifeegi saahiba gaarii ummata gaarii godhadhaa loqodaan namni warra miliqu jira loqodaan wal ajjeesu jiranii gandummaa wal ajjeesu jirtanii asirra gabbaatee tadhaadattu isin qeeroo maal gootan bu'aa maal qabdan geema taphadhaa gana gartee takkaan gana mochii jalatti iflaala osoo subiin salan juwaaruma jalatti iflaala dhaqa galmee teessan achi jalatti iflaala hunda keessanuu yaa rabbi achirra nun kaayin jedha rabbi karadha dafa rabbi dhokeessi rabbi isaa dhokeessu hunda keessa rabbiin galmee san keessa isin kaayin jawaar isin maxxansini ورا خير ده لقرب بسنا قدو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. ديفهم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نيجا سيدني إن شاء الله مالين ديرسيني. أستاذ ابن أحمد نيجر تاني. بارك الله فيك. مي ورا زيت تكون شير قداتي. ونيجا أمان تنرى دبتا زرو حالة جولين تنيخون إتين ولتين جرتو. أستاذ رمضان في شرافي رمضان. بارك الله فيك. فولونا شيخ شرف الدين ابن محمد الله وبركاته. خالدو ما شاء الله أمة مدوجرة. بارك الله فيك. أبو صبر الدين. ويا أستاذ غير دبدا. وأنا كان قبوز في الدوغرة تومي واني قلنا ست عبتشون كبو حبيبي اتنوفو في نتيافيري أنججرون وانغانا الكور كبني ولندلقو قبل حبيبي بارك الله فيك. ربي سر عجالته أكمني وجدت ربي الإخلاص فيها خنو والرب رودا ورب يا برودا رقاسي يا أبو ربي سياتاز حبيبي. ربي جدت جال النجبات بارك الله فيك. أستاذ رمضان ربي جدت جال النجبات ور مودي ترى جزاك الله خير. ترتيبا جزاكم الله خيرا. أستاذ رمضان فلونا قد بارك الله فيكم نمنا ستة ننتنو أستاذ رمضان فلو قد نما الدين برسيسو إن شاء الله. ابن أحمد انجرتو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ابن أحمد بقنا قالوا. أستاذ ابن أحمد اللي فلو قد ما جتا ورا أمانتنا أجيتش وردا وتقنا إن شاء الله. دام سدا برسمه. وأنا جينا جنان قام. أستاذ دام سدا برسي وانا. أولا جينا جنان يا. أيه دام سدا برفدا كم ماذا؟ اسمه في الثاني. اسمه في الثاني ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. هدو ولا توما شيكان خينيا أبو محمد أكمل جدا أبو معاذ. اسمه ما شاء الله تبارك الله قرصة بريدة
قداجر تاني أصلا خالدة لنا كان بارك الله فيكم. يعني والله الظلمين نمه الدماتة جزء ظلمين الدماتة يعني نمنو خنون لين بكجرتي ظلمين بينقبضوا بكنقبضوا نمن لين قبضوا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة أكن جاء رب سبحانه وتعالى بدين تسنغا فيه الدماتة دنغا دبرته لفتنا رت واتكن إفنو جاجيجو أمو ربين سيف الخايا قبا سيك أبا قويا ملي ونندنو هنتاتو جيجو خناف ربين قويا نيجتو جرا ملي قافا ظلمي المنا ما هدومات ظلمي دون حرام إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا يا قبرن خيا ولن زلمنا عن لبو تجارتو والميدا حرامين قولي جاجيجو بكا في تجراد ولو كان في أمريكا ولا في يوروب أمريكا جرات تفس بياربا جرات تفس ظلمي رجاجو خناف وني ربين أكان جيبو ظلميتنا قبروتا والجدو تيجو يوم عسيادة ليدي ربي خيتي هيما خالتا يو المنا ما زلمته قويا سمالي غنا سيبرن جورو أكا خونو بلسي خينيا أبو معاذ جي أمتا ورقان كمني أمتا دلقاتين كمني أمتا نياتي غران كمني جي قباب دو تيجو سو خا أرانك أو مبورونك أو ما هم بيني خورقات تكن كمني في فوت إيسا موتوما ديسا جراتو جرتو خانا غافل منا ما تكوميتي غياتي انو ايسا كالتاجي خان بهادو في خان دي هادو في حقنا ما غافا سامتي غافا ناموسنا ما چابسيتي غافا ربونا ما بافتي دي بيتي غيا قيام ملنا ما خنا ايسا غافا تاومي سو على كل حال غوتمتو والميدان حرامي والميدا خنا راهل ها تيكانو يعني برخانو خيسا فوتي جيجو برخانو خيسا فوتي namni nama safuu qabu gaariidha. Namni kanatti amma biyya social media fi biyya arabaa kanatti maaliif akkana dura Oromoon safuu qabdi dura Oromoon kabajaa qabdi jennaan wallahi miidiyaan kun qaanyii namarraa fuudhe akka waan durillee akkanuma jechuu fakkaatti. Duruu akkanuma ammoo social mediaatu seeltee dirree gabbaase malee wani dabalandeef wani irrisnillee hin jiru. Dura namni dura walquban qabu bar. Ollaan ollattillee walquban qabu shawaa fi bahaallee walquban qabu walaggaa fi harargee walquban qabdu dur jechuudha. Amma gaa social media kun ganda takka godheeti wal bira fidee waan gabanaa dalagamu gamanatti argan. Har'aa siituu gamasii dhageessa. Soboo durumaa nuti kun akkana badaadhaayi uummata hamaadhaayi takka nama dhagamaa yeroo takka jechuudha. Moo yeroo tokkana godhe moo social media kanaatu hammeenya keenya kana gabbaasee waan jaamu takka nama garsiisaa jechuudha. Duraan gaa Oromoon nama gaariidha, nama ajaa'ibaati. Hammataa moo seeltee ani maal jaanime sani moo social media dirree gabbaasee nama dhibdi. Namoonni immoo waan kana godhuus uummata gaafa biyya jiru walaa social media walaa biyya keessatti illee rakkummaan garagaraa biyya dhaabaafte ta'a. Ataka kurnaffaa faamilii faa jechuudha. Akka kurnaffaa beektanii miti ka faamiliin ni lakkaawwanne fa'a. Lakkoofsi faamilii irra heddummaatee nam tokko nama 20 nama 18 faa qaba jechuudha. Ka faamiliin lakkaawwanne fa'a. Kun gizee rakkatee biyyarraa bahe wanni inni godhu maali jennaan akkatti maallaqa cabsatu akkatti nama kana nyaatu akkatti nama kana ajjeesu malee waan biraa takka yaadu jechuudha. So ijoolleen safuudhaan guddatte kabajaadhaan qunxuuxamaa guddatte mana keessatti waan akkanaan dalaytu. Because background isaa laalee eeysaa hin dhufe beeka. Yoo namni kun waan takka balleeyse yaani seeltee faamiliin tiyya eessa jirti warri biyyaa tijjira faamilii teeti jira namni kun maqaa kiyyaa bada jechuudha. So namoonni kanaa kun warra faamilii fiitii fi maqaa ifiitiif illee yaadne tokkotu gabbehe subhaanallah rabbi nu haa tiisu. Kanaaf zulmiin bakka jirtutti mataa keessa dha'amuu qabdi. Ayyammaa kaana bakka fadhattii fi abbaa fadhallee maan taana jechuudha. Kutaalleen daangaysu gosolleen daangaysu nama takkallee bakka bu'u namni zulmii dalagu namni nama ajjeesu itti fufuu qabdan jechuudha. Kanaaf nutilleen hanga dandeenyutti nama seeltee gaa roorrifame kana haqa isaa dubbatu roorroora dhaabbadhaa jechuu inshaallahu ta'ala hin dhaabnu itti jabaadhaa isin jenne inshaallah barakallahu fiikum sadaqayya. جزاك الله خيرا قالتوما
gudar dhaamsa sheekanitti dhaamtoo qabatte dhaamfadhuuti Khalid fin kan Ustaz Khalid Oromoodha. Achiin yaa galatoo ulfaadha dhugaa namni hawaasaa kun gartee nu marakkata waa hedduun nama rakkisa garuu rakkoon tuni akka nuti agarru kana qofaa miti isinuu akka sheekotittu waan hedduu dhabdanii sheekotiin ija laaftus miidiyaa kana ni sodaattee wanni waan kana godhe gartee goggogina qalbii ijoollee akkanumatti gartee ol baatee namarra bobbaatu tayoo yaada isii balleessite gartee namoota wanna gootuutu namoota beekumtii qabu sheekotii warreen silaa waa himee qalbii nama jiisu dhiibee arafatti isin baase. Hawaasa kana keessaa jechuun wanti kun deebitee maaltu dhufee goggogina qalbiitii fi shamarranii fi ijoollee miidiyaa kana fudhatti. Warri kun gartee akka fedhetti walitti awaaji. Labsaa, gaddagalaa, gosa galaa, warri qalbii goggogina kun gartee naasuu qabu. Firoomuma tokko namoomuma tokko wallaala. Waan kana maali wanni nama godhu bakka gaasiin jirtanitti waa'ee amantii kana dubbachuullee ni ulfaatti. Wallumaan ummatuma islaamaa kanaa jummaarraa walitti qabanii daawaa itti godhaniif yoo hawaasii godhaniif akka namni kun hin irraanfanneef. Hawaasni kun akkas fedha waan akkas isaan fedha bakka jiru hundatti miidiyaa jiru hundatti miidiyaan gurguddaanis dhaabbatee waan kana godhee namoonni kun gartee qalbiin isaa jiidhaa deema dhugaa baraa deema waan badduurraa gartee taan seeraan taan gochaan jechaan irraa dhoofan. wayii sibiraa jirti. Oo hin jirtu sagaleen? Ni jirti wayii rabbasha malee. Yaa gidduunis karaan deemu jira. Kanaafi gartee haala amma dhufe kanarratti jabaadhaadhaa walumaan jabaannaa dhugaa rabbii sinutti nuuni beektan akka itti dubbattan wallaaltan malee amma yoo natee sanatti dubbattan gurbaa hawaasa gurbaa kana ifirraa qabaa jettan isin irratti hin bobbaa. Namoota gartee jallinoota kanaan deemuu kaboru ammaas akka dhiirratti gaaddisa waliin ta'an ka deebi'ee ammaas bakka biratti argan warreen gartee jaajii uumu kana yeroo ammaan tanaa kana keessatti hawaasa kana dhaabanii irraayis hin fagaatinaa himina kanaanis akkuma isaan warri wallaalaanuu gartee ija guduunfatee miidiyaa fudhate kanatti isin ammoo ajriidhaa harkattanii kheyriidhaa harkattanii itti dhiibadhaatii miidiyaa kana gadi hin dhiisinaadhaa jechuu barbaadeeti. Wanni nin kana jahu miidiyaa kanarraa faayidaa harkattaniiti miti. Hawaasa isin itti lallabdan kanaatutu faayidaa harkata. Anaatu nama faayidaa ta'a. Ilma ta'a. Ilma gartee ganda isaa kabaju anaat ta'a. Nama namummaa qabu anaatu ta'a. Nama if baru anaat ta'a. Nama dalagatu anaatu na gootanii jechuudha. Kanaaf hawaasni kun fayyadame jechuun isinis akkasitti wanni kheyriin teessaniis wanni keessanis bakka isinii dhugutii jechuudha. Yoo ammoo sodaadhaaf arrabaaf ifiifis ammoo ifumaafuu hawaasa fuuloota hawaasaa kana duratti waldhabbiin xiqqeeffamee walitti dhiyaatamee marii takkaan godhatamee akkuma silaa guyyaan jummataa himamutanitti guyyaa tiktok jettanii akkuma ammaa kana bakka takka dhuftanii hawaasa kanaaf himtanii waa bareedaan ka masgiidan deeyne qalbiin nu bite yoo xiqqashumallee gartee isin majalallee teenyee dhaggeeffanne miirri xiqqashoo an isinirraa dhaggeeffadhee gartee nabii keenya irratti raamata buusu batii takka irraananii oolcha guyyaa tokkoof. Guyyaa tokkoof batii takka irraananii oolcha. Wantoota kana godhuuf hawaasa kana talibu jechuun laaftutti aarsaa moonni hawaasaa kan sheekotiin hawaasaa warri rakkoon hawaasa kanaa rakkiftu warri rakkoon akkana ta'uun kun amma warri gama biraatiin waa beeku dubbatan numaatu arrabsee if keessaanii numa arrabsee if keessaanii banama nu fayyadu. Wallaalaa qofaa walitti hafe obboleeyyan keenya waan arra wal goone tanaami waan saayikolojiin keenya taate dhaloonni dhufuus kana argeeti akhiran nu harkaa baduu deema.
gocha batii har'a uumame kana qofa laalina dhaloonni ijoollee lama amata 8 amata 12 waan kana agarte amma gisee ol dhufu sambooda khitarnabi qabuun danda'u obboleeyyan kiyya waan laaftuu miti dhaloota balleessa amma qaawaa harkanne kanatti itti dhiibbannee abbaa fedhe haa ta'u namoota hawaasa waliin buusu namoota gandaa fi gosaan deemu dura dhaabbachuun ifirraa waan kana qabuun isiniin ijuwaar kophaa isaa humaata akka godhuu danda'u warreen hawaasa qaawaa argame kanatti akka jabaattanii nutaliidan quuqamtan dhaloonni biraa waan kana miidiyaa irratti akka argan namni amata 8 waggaa 4 booda amata 12 ta'a waggaa 5 booda immoo amata 15 ta'a wanti kun akkasitti deema dhaloonni waanuma kana argame maamuma arga hawumaan beeyne hawaama hawaanamaan dhaamne kana arga amma keessa kutanii maal godhu jiran namoota nama arrabsee nama salphisee hudduu dubartiitiin namoota wal lolchiisuudhaan asirratti beekame akka isaanii taanaa abalu arrabsinee filoora guddifannaa waan kana arguu jirtanii ni jiran bara arguu jirtanii faashina ta'uuf deema wanni kun abba jechuudha faashina ta'uuf deema kaa guddifatees bakka inni dhaqee nagarree filoora yoo guddifattees yoo aglaaqa qabaanne itti fayyadamuu yoo hin dandeenye miira kee to'achuu yoo hin dandeenye uumaa siin godhu beekamaa hedduu si duraas nyaadhamee si boodaas nyaadhamee si boodaas nyaadhamuuf ta'a hawaasa kanaaf waan kana qaawaa kanatti gadi hin dhiisnaa please jabaadhaa ija guduunfadhaa itti dhaabbadhaa jaahilli isin hin dhiibin jaahila dhiibaa malee quraana nu qaraati gartee dakkan nu godhaa malee nu hin deeysinaa galatoomaa ulfaadhaa yookaan hawaasa kanaaf bada. Galatoomu maasha Allah dhaamsa bareedaa obboleessi keenya haa galatoomu namni hayyuu Oromoon qabdu Jawaar Mohaammed wajjin ijoollee tana gartee akka isaan walajjechuudha dhaabbatan qooda guddaa taphataa ture tokko keessaa isa haa galatooma rabbi isiniin haa ja'uun ja'a Khalid inshallah warri ustaaz Arabii sin galcha xiqqoo obsi bootaan guutamee abbumaan buusuu wallaaliitiin sodaadhee Khalid dubbadha inshallah خالد اللي انا مجلين باين دبر اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي yeroo baay'ee wanni ijoollee teena tokko gorsiisayyuu qiimaa namaa wallaaluudhaan fakkaata beeytanii namoonni sirri jiru kun nama gurguddaa ta'uu danda'a namni gurguddaan immoo irratti haasa'uullee barbaachisaa miti hayyuu ta'uu namaan beeytu amma tiktok kana irratti namoota haasa'u kana yoonii fi haasaa isaatiin beeyte malee eeganni dubbate namni kun beekaadha namni kun wallaalaadha bes profaayilii isaa ebaluu waan jedhu qofa maaliif ebaluu immoo kun ebaluu san inni ibsu jechuudha saniif nama guddaallee caalimallee wal qixa ta'e jechuudha tiktok fi social media amma nuke irra jiraachaa jirru kana keessatti saniif dhiifama nu godha jechuu barbaadeeti warri hayyoonni fi namni guddaalleen ulul fadli fi awtaanihim ghurabaa'u tashuddu wa tan'a anhum alqurabaa'u jedha abul alaa al-mu'arrin warri fadlii qabu fi warri beekumsa qabu yeroonii fi ganda ofiitii fi biyya ofii keessatti illee akka nama biyya namaa keessa jiru ta'uu qaba jedhan abul alaa al-mu'arrin yeroo zamanni inni jedhe sun zamana kamii kana amma keessa jirru hoo zamana kamii madaaluun naman dhibu jechuudha kanaaf nama gurguddaallee gizeenii fi haasaan kun nama guddaadha moo nama guddaa mitiin beeytu jechuu gastii kanarratti dhiifama nurraa ta'a jechuu barbaadeeti waan amma ajjechaa deemaa jiru kanarratti is'al mujarrib walaa tansa tabiib jedhan nama waan takka jarrabe tajrubaa san jiraate gaafadhu doktorallee hin dagatinii jedhan maaliifi doktorallee dagatamuun hin tahu waan karaa kanarratti dalagamaa jiruu fi waan karaa kanarratti dalagamu waan amma jammaramee miti bubbulee jira amma ol bahe malee social media irratti wanni kun tajrubaa waan nuuf jiraadde keessa karaa kana deemeetiin ture yeroo dura dhufu barkum 2019 suudii tana gaafan deemu karaa baharaatiin hin deeme waan ijatiyyaan arge awwaalamni namaalleen silaa bakka itti kabajaa qabu qabaa garuu immoo karaa kanarratti awwaalamni namaallee kabajaa hin qabu reeffa kana gizeenii fi agarte yoo inni sansalata faa mormarraa qabaate yoo intalli shawaaliyaa faa harkarraa qabaatte qubee faa yoo harkarraa qabaatte waan akkanaa kana irraa baafachuuf laalta malee du'aan kun kabajaa qaba hin awwaalamuun awwaaluuf hin laaltu jechuudha karaa kanarratti
كول أجيسو مو كظاهرة أنا كانت علماء ولدي بيئة ولا أجيسو أما بهملة شو دران اللي حقيقته إنه كن إيماجراتوري أما مو ميديا وان ببلته في ميديا كوان جودته كانت كيساتو تيك توك كان رأت نمني فمسوا في جيتش وكان نما جودة برا يومين تائه هسه أرارمني وهي سوا بيساني تلارجمي أن فمسيه كم تنا كانت هاي شو تو قلبه همله أجيتشان درانو مجرا والله كرا كان رأت أجيتشان أكنما طبيعي جرين جراتو تكرا كيساتو حدود سعود عربية في يمني كان جدو يجولا كدلالة براس هندرن دلالو نمتش أمني قديس جوار ريون تنيو كارجي تنتاتي وسيم ما برا كجدا نينسان ilmoo isaa machaarratti hin beekan mataa kiyyaa hin beeka ilmoo isaa machaara bakka inni jiraatu fi mana eenyu akka inni jiraatu fi hagam umriin isaa akka ga'u gaafsan hin beekan ture nam Hussein Maabaraa kana gaafa nan dhufu bar yoo akkanatti karaa akkanaa deemte Hussein Maabaraa ka ilmaan isaa akkanaa bakka akkanaa jiran san biraan baataan hunjaan Hussein Maabaraa kun gaafuma sanuyyuu akkas nama godhaa ture dhiyoon tan ammoo dhiyoomaan tan amma yumkin waggamada bare kana naf fakkaate ija kiyya kana hin arge nama inni tumee miila isaa caccabsee riyaa birrii 100 Itoophiyaa birrii 100 irraa buufate inni kun nama dallaalallee miti dallaalaan ala jechuudha kun nama Oromoo Yemeniidha amma yeroo baay'ee hubannoo dhabuudha malee osoo karaa jawaariin illee wanni akkana isa gahee bareeda naf fakkaata namoonni isaa wajji dalagatan kun Yemeniidha yeroo duraanii Yemeniin tun tawakkalataa waan jedhamu jira karaa kanarra tawakkalataa yoo jetteen Yemeniillee sintuqu dallaalillee sintuqu nam tokko sintuqu tawakkalataa nanati karaa kana nagaw maan dabarta anta tawakkalataa sin jetti Yemeniilleen waayoo tette nagaw maan dabarti amma garuu Yemeniilleen sababa Oromoon akkanatti akka Hussein Maabaraa kun faa miskiina tawakkalataa deemu kanarraa 100 buufachuu jalqabeen tawakkalataan kunillee lakkaa birrii buusuu ni danda'a waan jedhu kanarra dhaabatanii jechuudha amma Yemeniin caadiin akkanatti deemullee qabeeti fuudhee dallala si gurguratee mallaqa irraa furatee irraa buufadhu deesi biraa deemaa jechuudha sila Yemeniin duraan nagaa qabdu ta nagaan si nyaachiftee si obaaftee of bira si dabarsitullee amma dallala caalteeti fuutee mallaqa si gurguratti jechuudha kun immoo eessarraa dhufee warroota akkanaa kan amma mucaa Hussein Maabaraa jettan kana faarraa miskiina kararraa qabanii 250 irraa buufatan kana miskiinni tawakkalataan kun akka homaan qabnetti beeti dura Yemeniin garuu immoo waan Hussein Maabaraa kun kana irraa buusuu mallaqa qabanii alaa fikraa isa qofaa miti jechuudha namoonni akkana godhan baay'eedha kana waan arganiif Yemeniillee qabdiyam fuutee yoo هاي دلدل مقابلات ديما تريتش بركتي نيتوركي خيتو مرملي وانا زايب اسو جرتياو عجيب والله سيدان هاوس غنيا لافت تنجرو رحمة الله بابا اذا قبنين نمو غرغروتا جرمبو وانا جايب نما خرا خنا ديمي هندغنا nama karaa deeme imala gaafatanii gaafadhume akkuma sagantaa goote kanatti warra adeemsa kana deemaa ture ajjecha du'aa bar namni rahmata godhe harkatti lafeerra deemaa dhufee bar lafeerra deemaa dhufeeti amma lafeen nama deebisu jira gariin tole ustaad Khalid sagaleen isaa ni turkii irraa hin sahaa adda jette Anwar ni ati yoo maal jedhi sagalee yoo sin rabbashe dhiifama ala kanan jira gara 40 kanan jira bakka soala jirtuuti jiyoonni akkana reefamtan zaamaana goote la bari miira keessan galee isin argeeni akkan qabsoo cimaatiin hin seene bari qabsoo ajaa'ibaatiin hin seene dhiifama gaggabaabsee mani waa'een keenya illee numu garuu gaggabaabsee naasaa yoon dubbii dogoggore dhiifama naa godha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu dubbii babbareedaa irraa haasaa jirtu maashaallah gaariidha jalqaba irratti Jawar hagala to mun jira wan bira wan injirun qabu ammasi dabalatan zulmi tokko jibba zulmi tokko farsun siyasa kam keessattis sharia kam keessattis wan jiru natti fakkaatu difamana gura waa isin gorsuuf illee osoo hin taane namootumti taanii dhaggeeffatanii haa hubataniif zulmi tokko farsaa zulmi tokko xiqqeessuun arrabsuun zulmiidhuma xiqqaaf guddaan qabu zulmiidha ummanni biyya alaatti wal ajjeesaa jiru biyya arabaa keessatti wal ajjeesaa jiru kun wal zallamaa jira irraa dubbachuun seeratti dhiyeessuun dirqama kun immoo kan silaa abbootiin amantii
abbootiin gadaa isheen jedhan fa'a abbootii maalii warri jedhan fa'a kan wanta kana irraa xumuruudha wanta kana xumuruu qabaniti har'a Jawaar bakka hunda bu'ee hojjechaa jira bakka hunda bu'ee kun galatatu isaaf mala rabbiin umrii isaa haa dheeressu kabiraa waan hin jedhu hojjechuu barbaadu zulmiin biyya keessatti yeroo ammaa kana ta'aa jiru fakkeenyaaf sagalee ta'a gaafa namni jedhu sagaleen kun waan salphaa miti bar namoota gurguddaatu asirra jira kan sagaleen isaanii dhiibbaa uumuu danda'u hawaasicha walumaa gala rakkoo jumlaatti rakkoo jalaa baasoo osoo hin ta'in hawaasa biyya keessa jiru dandamachiisuudhaaf sagaleen dirqama barbaachisaadha kun immoo kam ilaallata keessuma mashaayikan keenya warra sagalee gurguddaa qabu mashaayikota keenya warra dubbiin isaanii yoo asirratti dubbatan hawaasa hunda bira ga'u hawaasa onnachiisu hawaasatti amilee horu har'a hawaasni keenya ka Arsii keessa jiru ka Wallaggaa keessa jiru ka Salaalee keessa jiru miidhaa gurguddaatu irratti geggeeffamaa jira kan kana geggeessaa jiru immoo eenyu jennee yoo gaafanne yoo hubanne ija qalbiiti yoo laalle zaalima har'a nuti faarsaa jirru kanaadha jechuudha dhugaa haqa rabbii walitti himna haqa walitti himnaa firummaan hin cittu haqa walitti himnee firummaa yoo citti taate cittee gargara baddu kun haqa dhiiga hawaasaa dhangala'aa jira yeroo tokkotti nama 110 meeqa tajjeefama yeroo tokkotti nama 150 tajjeefama qe'ee isaarraa buqqa'aa jira hawaasni kun nu malee hin qabu isin malee hin qabu dirqama irratti hawaasa kana mataa walitti qabuudhaaf dirqama irratti hawaasa kana hanga tokko dandamachiisuudhaaf baraaruudhaaf akkuma irra walitti dhufne kana mashaayikan keenya kan akka ustaaz Abu Sabraddiin ustaaz Abu Muaz ustaazonni as keessa jiran hawaasa kanatu haqa nurraa qaba irra guddaa tokkoffaa irratti isteeppii tokkoffaa irratti hawaasa kanatu haqa guddaa nurraa qaba zulmii irratti deemaa jiru kana ilaallee yoo callifne borseenaa waan hun jedha rabbiin fuuldurattis ni gaafatamna maaliif zulmii ilaallee callisaa jirra waan ta'eef har'a finxaaleeyyiin maqaan isaanii faannoo jedhamanii moggaafamanii jiran kutaalee Oromiyaa hunda keessatti dhiiga abbootii keenyaa dhiiga harmootii keenyaa dhangalaasaa jira hayyoota keenya biyya keessatti kan baqatee bahuu hin dandeenye fixaa jira harmoota keenya kan garaatti nu baattee ji'a 9 garaatti nu baattee dukkana meeqa keessa nu dabarsitee nu jalaa ajjeesaa jiru morma qalaa jiru ibiddaan gubaa jiru kanarraa kan baraaruu danda'u yoo nuti tokko taanee hawaasa faffaca'e kana walitti qabne keessuma aktiivistoota biyya alaa jiranii fi ka biyya keessa jira yoo walitti hine rakkoo hawaasa kana hanga tokko irraa furuu dandeenya maaliif hawaasni kun akka malee cabe waggaa haqa rabbii yoo walitti himne lixa Oromiyaa keessatti waggaa 8 kana waan lixa Oromiyaa keessatti ta'e addunyaa kana irratti hin taane wanti lixa Oromiyaa keessatti ta'e dhugaa rabbii har'a lixi Oromiyaa Itoophiyaa guutuudhaaf waggaa waggaadhaan iskoolaara meeqa baasaa turte saayintistii meeqa baasaa turte hayyoota meeqa baasaa turte waggaa 8 kana garuu waan takka hin jiru hawaasni dhama'e inni kaan barahaa keessa bade inni kaan kan of ajjeesefaa jira kan biyyarraa baqatee jira kaan immoo ka deemuu dadhabe ka karaa dhabe kan mootummaa kanaan ajjeefamee jira jechuudha mootummaa Dr. Abiy Ahmadiin ajjeefame malee mootummaan tokkuma jira faannoo kan jedhamus mootummaan sababa biraatiin faannoo nurratti ijaaree hawaasa keenya duguugaa jira Dirree Daawaa keessatti saatanaa ijaaree Dirree Daawaa keessatti uummata duguugaa jira Arsii keessatti uummata ajjeesaa jira Bishooftuu keessatti har'a uummata ajjeefamaa ture Wallagga lixaa Wallagga bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hawaasni kumaatamaan buqqa'ee namni sagalee ta'uu dhibe adaraa hawaasni kun amaanaa rabbii isinitti haa ta'u fuula rabbiitti wal gaafanna sagaleen keessan dhiibbaa qaba sagalee ta'aa fi hawaasa kanaaf isiniin jechuu barbaade wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إرجاع دور فتي جزاك الله خيرا أستاذ رضا السلام عليكم أم بودر دبنا إن شاء الله رقم قبول دبنا فردا لك إن شاء الله أنس تمام لا بتاجرني هاي أستاذ تمام دي فما والله دوتك دي فما سبحان الله معلش نحن تنيفي هاي سني خلاني واحد أم بودر دبنا إن شاء الله جرى كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باري وانتي دبتا ملين جرو باري وان دبيتي وانفني يو انمتي كيسا حفو ملي جتشو ما توقع لما جعلا وانتي دبتا مهندرو ماليف وان دبي باري رقا واني غانا مرة جلقا برا استاذ حكيمي كبه دبتا ماتوري وانتي امانا في والكبتو في واني ظلمي والكبتو را وان جتشا وان دبي را تكال لي نفني ربي سبحانه وتعالى فرماتها بدو تكفاتي واني
humna keenya ol ta'ee sammuun keenya baaragee akhlaaqni keenya daangaa dabartee baddee jirti. Bakki irraa yaalan ulee nama dhibaa yeroo tokko dhukkubni baraa yeroo qubarraa jalqabe yoo xiqqoo ta'e qubuma sanarraa yaalanii amma qaama hunda wal ga'ee namni dhibee gandummaatiin qabamee hatta namnumti diinillee yeroo inni gandummaa qalbiin isaa gara gandummaatti jallachuu barbaadu argina. Kanaafuu ani dhaamsa takkittiin an qabu ittaqullaha yookiin immoo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa haa sodaannu. Dhimma amma deemaa jirus ta'ee dhimma saba kanaas ta'ee waa gandummaatti harkisuurraa jechuudha. Qalbii keenya hundi keenya takka of alaallu. In jiru wanta akkana wallaahi zaalimni obboleessa keeti miti nama ganda keetiitis miti harkiftee geessitee sababa loqodaa sababa maalii gandatti geessuu warra barbaadutu jira. Ammallee warra gungumaa jirutu jira. Wallaahi kana keessa namni gungumuu akkuma warra duraan taataaf godhee sheer godhee jedhi goota keenya maal kee jedhee morma namaa mursiisee gargar ilaalu nama amma rahmata godhullee jechuudha. Nama amma waa sattaruu barbaadullee jechuudha. Namni hundi garaa tokko yoo waan kana jibbee irratti xiyyeeffatee yaada tokko ta'e dubbiin kun yoo baduullee dhibballee baduu baate illaaffata humna dhabu jarri kun hin sodaatanii. Walaakin ammoo dhaabbachuun isaa yoo tahariimni dhaabbate qofa. Wasiyyaan jalqabaa kanan jedhe rabbiin sodaadhaa hundi namaa rabbiin sodaatu dhimma kana mucaa ganda kootii mucaa obboleessa kootii mucaa adeera kootii wanni jedhu hin jiru as keessatti. Yoo akkana ta'e nasiiba keessaa qabda gahee keessaa qabda rabbi qalbii keenya laalaa jechuudha. Yannahu qalbiin jibbuun iyyuu adhaaful iimaaniidha waan ta'eef kunillee munkara moomiti fasaada. Fasaaduun fil ardi akka maleedha. Qalbiin dhukkubsate rabbi qalbii keenya haa fayyisu. Inni biraa ummata tahriiba deemuu barbaadu warri shamaranii fi dargaggeessa nama maalumaata hin qabne ka gandarraa yaa'ee deemu kana amma danda'ame namni ofaa ilaalu garagalee namni obboleessa isaa waamu namni obboleettii isaa tahriibaa waamu dhibba of ilaalu jechuudha. Namni janaazaa firaasa galgaragalchan jedhanii billaa aleekum waan kana irratti dubbatamuu qaba. Hundeerraa baduuf yoo tahriimni dhaabbate malee dhaabbachuu hin danda'u. Uummanni kun uummata dhiiga namaatiin namni qarshii namni karumatti kassabatee bare irraa kassabata jechuudha. Dhiiga namaa namni gurguratee bare dhiiguma namaa gurgurataa salphaatti gadi neetwoorkii guddaa qabani waan ta'eef. Neetwoorkii sana diiguu irratti hawaasni guutuun qalbii tokkoon akka harka tokko ta'e yoo socho'e nala neetwoorkii jabaadha. Rabbiin qalbii keenya bakka itti deebisu rabbi akhlaaqa keenya bakka gaariitti nuuf deebisu. Otoo wanni kun furmaatan argatiin da'awaan biraa anaaf barbaachisaadha jedhee yaadu akka kiyyatti jechuudha. Maaliifi wanni kun seenaa nu balleesse maqaa nu balleesse akka sabaatitti akka biyyaatitti akka amantiititti akhlaaqni keenya eessa akka ga'e of madaaluu barbaachisaadha. Rabbi hunda nama waan kana irratti dhaamsuuf sochii godhuu ajrii isaa miizaan hasanaata isaa ola kaasu hunda keessan jazaakumullahu khairan. Rabbi subhanahu wa ta'ala halliya fidu furmaanni harkuma rabbiitii wasiyyaan kiyya sanuma jechuudha. Irra guddoo waanuma ganduwanti kana fides loqodaaf gandummaadha waan kana harkiftanii gandaa fi ahalii fi shanyiitti galchuu akka yaalle uummanni jechuudha. Bar nama asirratti jiru miti kan dhaammatamu akka sila sheekni jedhe warri waan kana godhu kabarallee hin qabu bakka ustaazonni jirullee dhufeen taa'u hin fedhullee waan akka kanaa bakka ramshaa bakka qalibuusi ajjeesi raggate jedhu sana malee bakki kun ittuun tolu innahu jamaa saatii miti. Garuu immoo dhaamsi tarii numa qaqqabaa jechuu fi ummannumti nammumti sheekaallee jechuudha. Nammumti ustaaza jedhamullee waan gandummaa kanatti diqqa akka hin geessineef malee jarri as jiraachuu dhiisuu malanii inuma qaqqaba jennee yaannaa kanaaf jennee jajjabaadhaa rabbi tika isaa keessa sina kaa'u anuu karaa socho'uutti immoo hin jira. Wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Hoggaanni fi dhaamsa dabarsan Abu Sabraddiin illee yoo dhaamsa qabaattan dabarsaaf. Inshallah. Itti fufaa Ustaaz Arab. أستاذ إيتن عربي من إن شاء الله. بسم الله طبعا أكيد ربي يسوي جاجرة ديما جزاكم الله خير هند غيسنو بارك الله فيكم جزاكم الله خير تشوفنا إبراس إنجيسي جباندا ربنا وغير قارو ربي جتة سنجال الداد وعينا كنن دغني بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا أبو صبر الدين أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا نجا جرتوا فيا
الحمد لله. الحمد لله شيخ عبد الله جرتم. ما الرجرتن سنبرو راك وان الرجرتن. إذا ما يكون في فاجرة يفهمها شيخ عبد الله خي أنا أبصر أقولك إن شاء الله أنا ما في سكنتها غني. هيا مرحبا باي مرحبا. أبصر اتفق أستاذ. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رحمة العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jalqabarratti ani guddaallee dubbachuun barbaadu wanni takkittiin jechuu barbaade maali akka ummatatti akka qoomiititti wanni gaafiin ta'u yeroo takka yeroon keenya dhumatee rabbiin akkuma qoomii kana duraa dachirraa balleessetti nu addatti ummata Oromoo kana rabbiin lafarraa nu balleessuu barbaadeeti ka jedhutu yeroo baay'ee gaafiinatti ta'an yoo dhugaa rabbii ofii kiyya keessatti wanni yeroo baay'ee qalbii keessatti deebi'u tokko sani. maaliif jennaani rabbiin qoomii kana dura warra qabriilee dhaqee lakkaawatu kun ebaluun kenna kun maalii kenna qoomii sun amma dachirra hin jiran hedduun isaanii dachirra jiran jiru tokkolleen jechuudha. warra aadiif samuudillee rabbiin dachirraa balleesse warra waa hundaan dhaadatu jechuudha. maaliif rabbiin quraan isaa keessatti suuraa hujuraat irratti yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unsaa waja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila lita'aarafuu erga jedhe booda inna akramakum inda Allahi atqaakum jedhe. asirratti irra caalaan keessan nama na sodaatee jedhe malee nama waan biraa sodaate hin jenne. namni rabbiin ala waan biraa sodaatu fedhu haa dhoyfatu fedhu waan fedhe haa jedhee maqaa garaagaraa baafatu akkuma nama shirkii keessa jiruti. rabbiin ala waan biraa sodaachuun shirkiidha. zulmii dalagamtu meeqaa kam osoo arginu zulmii meeqa osoo arginu maqaa garaagaraa kennuun